فانو إنيو باساتين جلدي سدو إكنا أبا سيري كان أبا ترشتا أبا ديجمتي كان نفط هذا نياتي ناتو سيرابي guutuu ummata si kalloonitti walitti qabeetiin deeman ejjennoo rabbii kiyyaa jala eenyumti isiin fuudhu rarraaseetiin isiin deema rarraaseetiin biyya keessaa kalloonitti isii baasa ummata nagayaa fi jinni jaan kan beeku ummata kiyya kan nagayaan na jalatti dheewan deefi eeganarraa ogguruu dadhabee osoo nagaya biyyattii tiiksee gaachana kan koo lafa kaayee lafatti gad deebisee qara kan koo kabajee osoon taa'uu kaayi laaliga doktor abi laal meelaalaga qaraki yaga deebisee miti maal jechuudha kun gergoon dhufee mataa kiyya gubbatti na bahu maal jechuudha doktor abi Ketirisi dhimmasaati kenna dubbiin oluma agaati bitu jaalatullee leenca malkooti saree baay'atullee leenca malkooti keessan sheer godha okay akka hundi akka dubbatan nama dhiba beeytanii baay'ee nama dhiba akka dubbatanii waan amma oromiyaa guutuu keessatti ta'aa jiru itti gaafataman marroof abiy namni kan soba jedhe sammuun isaa kanan fudhanne is maraataadhaati dhugumatti fayyaan qabdu ati siyaasni maroo sii ta'uu danda'a waan biraati siyaasni abiyyi sii ta'uu danda'a isuu leelaa nagarno garuu badii achi oromiyaa keessatti raawwatamaa jiru keessan wallaggaa irratti raawwatamaa jiru itti gaafatamaan marroof abiy maaliif naan jettee yoo jettani jarri kun marrooleen addatti yoo fedhe tigreen walii gala abiyyillee kun aga fedhan nama jumlaan fixanii ummata miskiina tigraay kana walii galan ujoolleen tun lamaan ilmaan oromooti oromiyaa keessatti dhalattee guddatte ka ormaan deemtee walii galtu jara maaltu walii galchuu dhooge isini gale maaltu walii galchuu jara dhooge waan irratti walii galanii waan irratti waliin galle yoo walii kabajan oromoon hin dhumuu jechu are you understand kanaaf nuti akka hawaasatti akka ummataatti dhaaba aangoo isaatiif dantaa isaatiif qabsaa'u malee waraana ummataaf qabsaa'us dhaaba ummataaf qabsaa'us hin qabnu akka hawaasatti kana beekuu danda'uudha qabdanii jechuudha. Hawaasni akka hawaasatti dhaaba ummata isaatii waraana ummata isaatii gaachana ta'u mootummaa ummata isaatii gaachana ta'u paartii ummata isaatii gaachana ta'u hin qabu ka hin qaba jettee meetire du'aa jirta isinii galee kana tokko isa kana miseensonni waraana adda bilisummaa oromootii fi warri paartii badhaadhinaa uf gaafadha inni lammaffaa faannoon kun dheengadhuma jawwisaa jedhameetiin mootummaan haa ijaaruyyuu malee mootummaan wal lolaa ture achi keessatti lubbuu namaati miti lubbuu lukkuu takka yoo badde biyya san keessatti itti gaafatamaa mootummaa biyya bulchaa jiru mootummaan kana jaalates jibbes dirqama isaati jechuudha ufiyyuu ajjeesaa jira jedhee yoo callise malee inni itti aanu sila faannoon tunuyyuu ummata amaara bilisa baasa maasaraa kenna seena jedhee Gondar irraa ka'ee as seenuuf ummata kenna fixaa jira waraanni adda bilisummaa oromoo kunoo teessoon isaa achi bakka inni itti leenji'u achi bakka inni irraa eebbisu achi hoggana ajajaan waraanaa ol aanan achi bosona wallaggaa keessa maal eegan kunillee gaafii biraati gaafiidha barra magaafidha warra siyaasatiif hin ta'u magaafiin kiyya kun an kanaaf dubbachuu dide haga faannoon achi kaatee dhuftu Gondarii kaatee dhuftee oromiyaa seentee hawwataaf abboota keenya ajjeeftu min iyyaa raguuno qabsoon isaanii mootummaa qofa irratti ta'uu qabu sirni mootummaa kanaa oromoon taane aadaa durii deebisaa jira kana ummanni illee sodaatee callise isinii gale garuu mootummaa irratti qabsaayaa hawaasa keellee nagaa eeguu danda'uudha qabdaa jechuudha. Milisha maaf kaadiree qofa ajjeesuun hawaasni guyyaa yoo sabsabaa baheetiin bakka kana waraana jire halkan qabanii tumuun
دررون قبصومي تكون جرنا uflaala keessatti ana yaaga baanyi ma biyyi keessanis marroo keessanis abbaa fedhani paartii siyaasaa kamuu aanan ilaallatu annama rabbii tokkochaaf malee nama paartiif sagaduu miti rabbii tokkocha malee annama namaaf sagaduu miti jaalattee jibbitee dhugaan kana jedheetuma sitti meetiin fudhadhaan bira taraan sitfallik hin fudhatta barbaadummoo hin dhiifta yoo barbaadde kanaafi ummanni kenna ummanni nagayaa kun hamma yoomitti dhumaadham hamma yoomitti ummanni nagayaa gabbayeetiin galuu dadhab yoom oromoon boqata nuti aangoyyuu hin barbaadnu bakka ka aangorra jiru akka fedhe haa ta'u nuti akka ummanni kenna nagayaan bahee galuu barbaadna bara oromoon nagayaan galee bahuu barbaada abiyyi aangorraa bu'e marroon aangorra kore joowar kore maaltu nu galchinu nagaya barbaadna nu abbaan fedhe kursii haa qabatu hawaasni akka hawaasatti nagayaan bahee galuu barbaada yoo barbaade mallas qabrii bahee aangoo irratti haa deebu aya gabaanu yoo barbaade milik qabrii bahee kursii irratti haa deebu suura ka'e miti nu sanii miti nuti akka hawaasatti akka namaatti anamma asliin an akka asliititti abbaan fedhe maasaraa sayyoo seene nan galchu nattin qorrus nattin oo fedhiin kiyya guddaan hawwiin kiyya oromoo nagayaan bayeetiin hin galu arguudha akkamitti garaan isin dandee isin warri aangorra jirtan kun namnis maal isiniin jedha rabbis maal isiniin jedha meeshi warri waraanaa riphee lola no problem gizee alagaan ka hidhate ga funyaanii hidhate gara aangoo keessanii dhufu qawwee biyya keessa jiru miti alarraayyuu itti liqeeffattanii bosona hunda keessa deemtanii abiyyi maasaraa keessaa ba'e ilaa maqaleetti qilee keessa deemee lola yeroo ummanni ati irraa dhalatte nyaachifte guddise si barsiifate dhumu እንዴት ነው ማይሰማክ መንግስት አይደለም እንዴ dadhabee miti